Oromiyaaf qaccee fixeensi guddaan daffaa jira. Ergamtoonni hammeenyaa qaccee fixeensa saba Oromoo irratti fo'aa jiran yaada addunyaa dogoggorsuuf jabaatanii hojjechaa jiru. Jabinaa fi shaffisaan sana fashalsuu irratti hojjechuun sabboonota Oromoo irraa eegama. Seenaa roga dhabsiisuu fi qophiin Oromiyaa qaccee fixeensaan hadheessanii kan mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti raawwataa jiru dhoksuu gaggeeffamaa jira. Maqaa qaccee fixeensaa hin jirre oolchinaan garagalcha isaa Oromoo irratti raawwachuun karaarra jira. Qophii qaccee fixeensaa guddaaf jibba Oromoo faccisanii Oromoo fi lammiilee biraa gidduu dhifama uumuuf diinoti Oromoo qubqabsiistota hundarratti tamsa'anii jiru. Hanga Oromoo fafeessanitti eenyutu du'aaf dantaa hin qabani. Kaan isaanii wal fakkina Oromiyaa fi Ruwaandaa gidduu qaccee fixeensa dura jiru mirkaneessuuf yaalaa jiru. Dur namni tokko dabiloosuu dhimma ofiif mooricha yookiin kitaaba waaqaa dhahata jedhe ture. Warri kunis maal jecha qaccee fixeensaa Obaasaagin kenname qarooma namootaa itti dhaamanii tuffachuun dhimma fokkuuf dhahataa jiru. Amma Oromiyaa keessatti qaccee fixeensi aggaamamee kan jiru Oromoo irratti qofa. Mootummaa Itoophiyaa fi jara afaan Amaaraa dubbatan yookiin Andinnat Hayil ofiin jedhaniin waan ta'eef himati isaanii cookkoo dhugaa hin qabu. Hakkaasi mootummaa Itoophiyaa godaansa irreecha Finfinnee bara kanaarratti raawwate addunyaa ragaa ta'aa jiru fakkeenya qaccee fixeensa aadaa tokko. Hariiroo dhugaa Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu himuu dhiisanii xexxeeba beekame Itoophiyaan koloneeffamtee hin beektu kan jedhu irra deddeebi'u. Itoophiyaan Afrikaa qircachuu irratti miiltoo waan turteef Afrikaanota ollaasee koloneeffatte malee ofiin yaada maaliin hin koloneeffamne. Akka koloneeffattoota nafxanyaa fi Oromoo kan dubbee seenaa fi eenyummaa addaa qaban otoo hin ta'in Huutuu fi Tutsiin uummata aadaa fi afaan tokko qaban kolonii Jarman yookiin Beeljik turani. Nafxanyaan qooqa Oromoon uuman otoo hin ta'in kan koloneeffattoonni ittiin of waamani. Maqaa harrayyuu tokko qomee irratti barreeffatanii ittiin boonani. Nafxanyaan akkuma raayyaa British Empire see hundarraa maqaffamanii uummattoota qabaman hunda keessaa kan hawwatamani. Haa ta'u malee waan galmistaana Ortodoksiin cuubamaniif Musliimaa fi amantoota duudhaarraa adda of gochuuf Amaara ofiin jedhu. Oromoon amantoota hunda keessa waan jiraniif akkuma lammoota gidduu walitti bu'ii hin turre amantaa gidduus dhiifamni Oromiyaa keessa hin jiru. Oromiyaa Musliimota lakkoofsa guddaa kanneen mootummaa amanteen makaa Itoophiyaan jaarraa tokko caalaaf hacuucamaa turan qabdi. Lakkoofsa kanaan addunyaa lixaa sodaachisuu barbaadu. Tibba kolonii dura laaqii kiristinnaa keessa Musliimotaa fi Aramaneen marfamnee jirra jedhanii kiristaanota garba gama jiranitti iyyatu turan. Amma immoo akka waan Musliimni isaan keessa hin jirree Oromoo irratti kaardii shororkeessaatti dhimma ba'uu yaalaa jiru. Dhugaansaa sun itti qabataaf malee kan isaan reebaa jiran Oromummaa aangoo Oromiyaa irratti olaantummaa isaa dhorkate. Erga 9/11 kurnoo 2 ta'aa jira. Hamma yoonaa Oromoon tokko shororkeessummaan sabgidduutti komatamee jira laata. Amaarri qofti nafxanyaa fi kiristinnaa erga hin taane wanti irratti aggaamamuuf maanni murna kamiinuu balleessuuf abbaltii Oromoo agarsiisuu ni danda'u. Golee Oromiyaa keessatti kan ta'an hundi kan isaanummaan dursee itti yaadame Oromoon akii dara'ina isaaniin tasa qabame ta'a. Oromoo hedduun kiristaana Ortodoksii waan ta'aniif of balleessu jechuun waan kolfaati. Galmistaanni Ortodoksii Oromiyaa keessa jiran hundi gargaarsa murnoota amantee Oromiyaa keessa jiraniin Oromoo Ortodoksiin ijaaraman kaasaan waan ofii gubaniif hin jiru. Komiin Oromiyaa keessa jiran hundi keettoo tuqiin kan raawwataman waan ta'eef qorqoraa wallabaaf dhiifama qabu. Federeeshina diiganii sirna kolonii nafxanyaa deebisanii dhaabuu kan abjootan miseensoti gurguddoon Amaaraa tokko jiru. Oromoof federeeshina yookiin walabummaadha. Abbaltii isaan gadi qabuuf tolfamu qeensaa fi ilkaan otoo hin hafin ittiin lolu. Ammoo qorattooti alaa ilaalcha faallaa qaban qoqota nafxanyaa akka waan lammii tokko irratti xiyyeeffamee fi qeerroo lammii qulqulleessuuf murna ijaaramee qophaa'e godhanii fudhatu. Ta'innaan dogoggoraan akkasii wallaanina uumaa hawaasa Oromoo fi fakmishoo dura ribsameen gitachisiisuu yaaluu irraa madda. Qaccee fixeensa yaaduun hafee Oromoof kaasaa malee waan lubbuu qabu miidhuun safuudha. Seenaan kan raggaasifame Oromoof fintaalessa akka hin taane kanaaf malee seenaa fakkeenyaaf yeroo ijoolleen isaanii yuunivarsiitota godina Amaaraatti ajjeefaman jaannaba lafaatti gadi buusu turani.
Amaara kan ofiin jedhan hundarratti gadoo hin baatanii hamtuu dhugaa isaan keessaa beeku. Kanneen Oromiyaa mo'an hundi qurrama tuulaan dhiisan. Oromoon waan aangoon harka hin jirreef rukuttaa deebiif himatamuu hin danda'an. Cunqursaa fi qabaa humna Itoophiyaa jala ba'uuf qabsaawaa jiru. Kanaaf hanga qalbii dabarsutti tuttuquu dhiisutu gorfama. Qorattoonni kabaja qaban yeroo afaan diinota Oromoo irraa dheedhima fudhachuun finxaalessummaa yookiin mataa jabaachuu Oromoo fuudhanii qellisan itti qaana'uu qabu turan. Ilaalcha yookiin ejjennoo kamirraa finxaalessummaan itti murtaa'e. Mootummaa Itoophiyaa irraa immoo guloota abdatu sirna nafxanyaa irraati. Lachuun ufuu finxaalessa ta'uu ni danda'u. Isaanirraa bilisoomuuf qabsaa'aa jiru. Garuu namoota nagaa birmadummaa jaalataniif miti. Kanneen mootummaa Itoophiyaa akka meeshaa harkaatti fudhataniif mirgi addaa lammuu hin jiraattu. Sun finxaalessummaadha. Impaayerri Itoophiyaa dullachi hooggansa Amaaraa Shawaa jalatti ijaarame bara 1991 dhumatee mootummaa ce'umsan bakka bu'oota saboota sabaawotaa fi uummattootaan iddoo buufame. Murni Tigraay TPLF saba erga mootii moototaa Yohaannis Afraffaa du'ee quxisummaa isaatti gadi bu'ee sirna haaraa keessatti qooda hoogganummaa taphataa ture. Sirni nafxanyaa bara 1974tti gadi deebi'uutti ka'ee bara 1991 akka obbaafatetti fudhatamee ture. Garuu humnooti duuba deebistuu lubbuu itti horuu yaalutu mul'ata. Kanneen yeroos aangoo fi mirga tokko tokko dhabantu amma Oromiyaa tasgabbii dhoowwataa fi qaccefixiinsa amma adeemu uumaa jiru. Yaada isaanii micciiramaa hundee hin qabneen kan deebisanii impaayera bade argatan yoo Oromiyaa fi sona federeeshinaa balleessan qofa. Sun isaan duuban dhiiba. Aangoo mootummaan dargaggoo Oromoo foo'anii ajjeesuu fi qotee bulaa hooma fixuu eegale. Akka isaan eenyufuu hinille waa'ee Sidaamaa, Walaayittaa, Koonsoo, Qemaantii fi Beenishaangul Gumuziin dhahuun ni danda'ama. Oromiyaa keessatti qaccefixiinsi kan mootummaan raawwatame qofa. Malbucheessitoonni gita hongaatuu lammoota walitti buusuuf tuttuqu ta'a. Garuu Oromoo biratti hin milkaa'an. Oromoon Amaara haa ta'u uummattoota biraa waliin rakkoo hin qabu. Hariiroon hawaasummaa hunda waliin ho'aa fi tolaa ture. Bolola aangoo fi qabeenya malbucheessitoota afaan Amaaraa dubbatan qofatu si'ana uummattoota gargar bankaasaa jira. Malbucheessitoota sanaan gaaffii Oromoon hiree sabummaa ofii murteeffachuu fi bilisummaaf qaban gatii dhabsiisuuf dhagaan gara hin galchine hin jiru. Kanaaf tattaaffiin yakka bakka sababi hin jirre soquu ofii tokko uumutti isaan geessaa jira. Sanaaf iyyannoon uummattoota dhugaa micciiramee faallansaa fakkaatee kan mul'atu. Malbucheessitoota kan isaanii ta'uu himatan caalaa hireen Oromoonni Oromiyaa keessa dhaloota hedduun jiraatanii caalaa Oromootu hidhamaadha. Oromoon eegumsa kan tolchaniif anjaa malbulchaaf otoo hin ta'in obboloota isaanii Oromiyaa waan ta'aniif. Isaanifuu nama fagoo fidanii ofirratti fe'uu irra waan Oromiyaa keessaa argamu Oromoo waliin yoo hirmaata wayaafi. Hamajaajoti Amaaraa fi galmistaan tawaahidoo Oromoo otoo hin ta'in hoogganoota malbulchaa fi qeesummaa isaan duuba jiran tokko tokko. Oromoon Oromiyaa alaa waan fedhuun qabu. Kanneen olaantummaan otoo hin ta'in isaan waliin nagaa fi obbolummaan seerotaa fi fedha isaanii kabajanii jiraachuu fedhan gammachuun simatu. Afaan Oromoon qeerroo jechuun dargaggoo jechuudha. Qaama ijaarame otoo hin ta'in yeroo dirqamni biyya abbaa irraa hamaa ittisuuf waamuun kan owaatani. Qeerroo akka godinichaa hamaa ta'etti yoo fudhatu ta'e Oromoon nagaa addunyaaf hamaadha jedhanii akka fudhachuuti. Faannoo Amaaraan walitti ilaalamuun dogoggora. Qeerroon qaama hawaasaa dargaggoo ta'an Oromoon qeerransoota sabaa jedhanii mararfatan. Abbaa tokkee quuqama qabaachuun fincilan miti. Dr. Abiy Oromoo hawaa fi ergamsa ofii qabu. Diinoti Oromoo isa golgaa godhachuun waajjira isaa maqa qabeessatti dhimma bahanii Oromoo irratti qaccefixiinsa gaggeessuun isaanii nama gaddisiisa. Dhumarratti isaan otoo hin ta'in kan itti gaafatamu isuma. Kana keessatti lammiilee walitti diruu ilaalee qaalichooti Ortodoksii tokko tokko qooda furtuu yeroo taphatan mul'atu. Waggoota lamaan darban keessa yakkoota Oromiyaa fi godina Amaaraa keessatti raawwatan yoo tarreessine ganneen afarsituu galmistaanaa humnoota mootummaa fi Oromoon kan raawwatan walitti haa ilaallu. Yeroos qofa eenyurraa eeguu akka qabnu kan beeknu. Oromiyaan dandeettii see hunda sossootee sadoo diinota see dura yoo hin dhaabbanne jarri firrisanii addunyaa iyyaatii sobaa dhiyeessuu danda'u. Xiyyeeffannoon battalaa fudhatamuu malee gidiraansee hawaasa sun gidduu irraa dhokatee hafa.
micciiramuun hamaaseef ooluu danda'a. Caalaa badaan otoo hin dhufin qacha fixiisa irratti raawwatamaa jiru ragaa waliin gadi baasuun sabgidduu irraa qajeeltu soquun qooda hayyoota seeti. Haa ta'u malee mararfannaa qaama sadaffaa roorrisaa ofirraa faccisuutti murannoo fi dhudhuma ofii bakka hin bu'u. Qabsoon Oromoo birmadummaa fi hiree ofii murteeffachuu akka waan hin yaadamne ta'anitti diinaan roga dhabsiifamu. Lafaan kan marfamte waan taateef Oromiyaan addunyaa garba gamaatti hammana hin beekamtu. Karaa biraa Itoophiyaan carraa yeroo dheeraaf addunyaa alaa waliin qabdutti dhimma bahuun Oromiyaan ofirra jiroo ta'uu ishii dhoksuu milkaa'uun akka biroo ofiitti dhiyeeffachuu dandeessee turte. Addunyaan dhugaa baruuf yeroo dheeraa itti fudhatus kan duraan beekan leellisuu ittuma fufan. Kanaaf hojiin malbeekii yookiin dippiloomaasii Oromoo qarooma durii kana badiisa irraa oolchuuf ammallee jabinaan hojjetamuu qaba. Kunis hayyootan akka qaama qacce fixiisa mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbachuutti fudhatamuu qaba. Qabsoo walabummaa dheeraa duuba kan Itoophiyaa fi kolonoota ishee kan Oromiyaa dabalatu gidduutti chaartarri tokko bara 1991 kan tolfame. Akeeka chaartara kanaan lafa kaa'ame irratti hundaa'eetoo heerri federaalaas kan tolfame. Heericha hojii irra oolchuu galuun aangoo malbulchaa ture. Oromoonni dhiiga guddaa dhangalaasanii Addawaayii keessatti jijjiirama hooggansaa dirqisiisutti geesse. Addawaayiin waggaa lamaan hafuun akka mootummaa ce'umsatti fixuutu qayyabatame. Aangootti dhufee otoo hin turin muummichi ministeeraa haaraan akka waan bara dheeraa turuu of gochuu jalqabe. Furaa heeraa faallessuun otoo waliigaltee kanneen dubbiin laaltu hundaa hin argatin yeroo waajjira turu dheereffate. Sana jechuun akkuma fagmishoosaa impeeriyaala humnaan bulchuu abbaltii qaba jechuudha. Garuu tibba kana finnootaa fi golooti heera sirinyaa fudhatan jiru. Jeequmsa heeraa ifa ta'etu jiraachuuf deema. Bulcha durii deebisee fiduuf abbaltii ifaan mormitootaa fi uummattoota mirga heerri kenneen bushaa'uu barbaadan hacuucutti ka'e. Fedha ofii hojiirra oolchuuf biyyoota sabootaa fi sabaawota kibbaa hedduun keessaa kumaandi poostii lolootaa dhaabe. Keessaa immoo godinaan Oromiyaa hundi kumaandi poostii jala oolan. Kumaandi poostota sanaan dargaggoon Oromoo hedduun gaafii tokko malee qalamanii reeffi isaanii bineensi akka nyaatuuf dhiifame. Manooti hidhaa humnaa ol waan guutaniif waa barootaa fi manootii jireenyaa mana hidhaa taasifaman. Mirkanooti kun hanga yoonaa barroon hin qabamne yoo ta'an hayyootan battala ariitiin irratti hojjechuun jalqabamee yakkamtooti dhaddacha qajeeltuu sabgidduutti dhiyeeffamuu qabu. Dhugaan akka walitti dhahame yoo ta'e waci guddaa waa'ee miidhama yartuu gaagama keessa ta'een isaachi guddaa fi fokkisaa golguuf dhageessifamaa jira. Roorroo mirgoota ilmaan namaa irratti raawwatan kamuu otoo hin adabamin callifamee darbuu hin qabanu. Waci garri caalu kan tolfaman gurguddoo Amaaraa badii kanneen sirna koloneeffataa nafxanyaa gunaawaa dhaabuuf federeeshina diiguu sadeenini. Yeroo burjaajii kana Oromooti Oromiyaa keessa jiraatan irra miidhan hin ga'u hin jedhamu. Garuu gidiraa Oromoo dhoksuu fi sirna federaalaa busheessuuf amma baafamanii dhiyaachuun irra hin jiru. Finnoota federaawan keessatti waa'ee eegumsa mirga ilma namaa dubbachuu fi mirga hiree ofii murteeffachuu saboota sabaawotaa fi uummattoota haleeluun adda adda. Uummattooti ifaan kolonummaan haqamuu fi impaayera diiganii hariiroo haaraa ijaaruu gaafataa jiru. Kana malee humni uummattoota kana waliin jiraachuu dirquu danda'u hin jiru. Namoota seenaa ofii hin beeknee fi Oromoon hidhata qaroomaa kuush waliin qabaachuu akka farra seemitti fudhatan kun hin liqeeffamuufi. Qorattoota alaa kan akka Mr. Grigoorii N. Kerveettoo qorumsa isaanii ta'innaa dogoggora raakaa dogoggoreen akka hin jalqabne gorsuun gamnummaadha. Amanamoo ta'uu yoo fedhan qormaata dirree walabaa dhiibbaa habashaa irraa fagootti gaggeessuu qabu. Oromiyaan haa jiraattu. Ulfinaa fi suurran gootota kufaniif walabummaa walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif nagaa fi araarri ayyaana aabbolii fi aayoliif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa Onkololeessa bara 2020.